ganama gaafa garaa haadha isaatiitti isa uumu rabbi ati akkana duuta akkanatti duutadhee katabeef lammata mucattiin sababa taate sadaffaa irratti ijoolleen hiriyyoon isaa waan isaan jidduu jiru kabeekan gadi dhufanii dubbatanii jiran mucattiinis rakkoo isaan jidduu jiruuf isaan kun maal waliif akka ta'an gadi baatee dubbattee jirti jalqaba irratti isaaf mucattiin haadha warraatiif abbaa warraati nikaaya wal hidhatanii jiran isiin Dubaay teettee inni Saudii taa'e isaan lachuu ijoollee jimmaati isa itti aanu rakkoon isaan jidduu jiru akka dhiirsaaf niitii yookaan akka haadha warraatiif abbaa warraa walitti bu'an walitti araaraman amma guyyaa du'uu heddu kana mucattiin konsartii deemtee dhiira wajjin suuraa istoorii godhattee jedhama mucattiin afaan isiitiin gadi baatee hiriyoon isii ka bira jiran haga namittiin isiin bira dalagduu dudasitti gadi baatee ani konsartiin deemne mucattii sarraatanyaa ta namitti an bira dalagu intala isii bira dalagdutu kontiraata isii biraatu murattee kara biyyaa waan galuuf deemtuuf nikaayas waan godhatuuf deemtuuf isiif proogiraama madaamin gootee achiin waamanii azumaa san waamanii achi deemne achitti ijoollee shamarranii wajjin taane viidiyoo waraabne stoorii godhadhe ani dhiira bira hin deemne jettee mucattiin gadi baatee dubbatte tokko jedhe isa lammata mucaan kun ka beekuu qabda jarana rabbi sodaadha dheengadda ilmi haadha ajjeese jira mucaan kun har'a ofii ajjeese mucattiin kun sababa taate mucattii tanatu mucaa kan ajjeese jechuun rabbi bira nu gaafachiisa as birattis nu gaafachiisa addunyaa irrattis mucaan kun kadu'e qadara guyyaa rabbiitti ga'e akkam ta'e waan mucattii tana jaalatu sababa waan xiqqoo ta'e shaytaan itti buttee mucaan harka ofiitiin dhufa kan nama kana du'asaa adda baasuu danda'u duree fi mucattii Dubaay hin jirtu kan fagoo jiru kan osoo hin ta'in warra isatti dhiyaatu kan du'asaa argee fi akka inni itti yoo of ajjeese warroota argan qofaa fi qofa jedhee yaadaan akka kajiritti ammoo mucattii tanallee osoo hagasiitiif dhiifne bareeda fakkaata geetii yaada maaliif mucattiin tuni isiitu akkana godhee yookaan sababa isiitiin akkana ta'e qofa jennee mucattii tana qabuu hin dandeenyu natti fakkaatan yoo sammuu isii rabbashuu ta'e malee an kanaan jedha maaliif wanni kun tasas ta'uu danda'a yookaan ammoo dhimma kanaanis ta'uu danda'a namni dhugaa kana baasuu danda'u namoota isatti dhiyaatan qofa namoota yookaan obboleessi wanti jechuu danda'a walitti muufatanii obboleessaa jecha jechuu danda'a yookaan arabni akka malee godhuu danda'a waa hedduu jira baduu arabaa Saudi Arabiyaa san keessa warra achi ture beeka rakkoota kaaf lama qofa namni tarkaanfii namni har'aan kana zamana har'aa keessatti dubartiif jedhee gabbee dubartii onni etteef jecha haadha ofitti kaaka jedhu ani kun fudhatama naaf hin qabu wanni biraas jiraachuu danda'a yookaan isa kanas qofas ta'uu danda'a kun maaliif niitii jaartii ofiitiif tagabbaati jaanii yaanneef yoo gabbayii dhageesse meebii dhiirri tokko tokkoof qabuu kan dandeenye ofittis fudhachuu danda'a kanaa jennaanu akka tokkollee murteessuu waan hin dandeenyeef namoonni isatti dhiyaatan hawaasa Oromootiif dhuftanii akka waan jiru adda baaftan jeetiin yaada kennadhaan isin jaa assalamu alaykum ittifufa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yaada bareedaa kennattani ana yaada siruma kennatte yaanni beeyta ama ayni mujaa kana akkamitti argamuu danda'a beeytani ana akka laaletti isilleen qulqulluudha jechuudhaaf atakaaroo jarri duraan qaban arguudhaaf mucaan hidhame sun bahuu qaba obboleessi sun duraan obboleessaa wajjin tureemi obboleessaa wajjin ture sun gaafa dhufee gaafatan isaafi isin akkamii waliin jiran jedhanii gaafatan namni nama wal bira taa'uun hin beeka waan ta'eef mushkilaa isaanii lakki inni akkana jaalata isin akkana waan akkanaatu jira jedhee gaafa inni waa ibse achirra dhaabbattee tilmaamuu dandeetta amma isin an qulqulluudha naaf inni walillee hin dhabne maalidha yoo jettellee baay'ee fudhatama qabu laazim namni mucaa bira jiraatu sun namni mucaa bira jiru sun yoo dhufee himee lakki isin qulqulluudha mucaan akkana wal lama deemte yookaan hin deemne kanneen jedhee namni sun nama isa wajjin ture sun yoo adda baase bareeda. Lammaffaa irratti Oromoo maali beektaa amma waan ajaa'ibaa ana mala addaa wayii arge. Sila akkuma nama tokko sila kun ganda keessanitti namni wal ajjeesan turre nama wal ajjeesan agarre isin Oromoo miidiyaa kana. dura hanga wanni kun addaan bahutti namarratti waa deebisuun rakkoodha. Ammallee mucayyoo waan itti gaafatamtullee guddaa wanni jiru natti fakkaatan akkuma seeraatiif akka hiraatti illee biyya isiin ka jiraatu biyya biraati inni ka jiraatu biyya biraati dirqamaan yookiin waan wahiin goosiifne kun rabbi itti ajaje
wanni kuni akkuma isin jette namni isitti hime sun addaan baafamu namni mucaa san bira jiru kallattiidhaan namoonni bakka inni dalagu san dalagan sababa ta'e addaan baafachuudha malee amma dubbima kana iyyuu kaayuun ni danda'ama. Oromoon dubbii tokko itti mayti beeytanii mucaan kun sababa biraatiif yookiin waa ta'ee sababa kanaan akkana ta'e jechuu danda'an malee kun waan agas sadarkaa kanaan nama gahu natti fakkaanne ani garuu yoo akkanatti achi ilaalutti akkuma dhageenyutti obboleettiin ta'isii bira jirtullee akkana dubbatti waan ta'eef kanuma jennee dubbadha. Jalato don birkiyya haasawa nu dura irra turtanii mijiyyoo jalqabarra akkami wal bartanii ilaa hangammaa itti hariiroon teessan ilaa hanga guddaa taateen kun taatatti gaafatanii turtan na fakkaata. Hundi umuruu waan. Gaafanne. Dhumarratti ani wanni jechuu barbaadu amma mucaani haasawa gara dhumaa kana dhaggeeffadhe mucaan amma mucaa wajjin qabame sana. Mujiyyoon mucaan mucaa ijoollee jimmaati fakkaatti akkaan dhaga'utti faalatanii du'e jedhama. Mujiyyoon warra isaati. Ijooluma jimmaati moo warra jimmaati? Warruma jimmaati. Warruma jimmaati. Akkas Akkas taanaan bareeda. amala ijoollee jimmaati isinii hima. Amalli ijoollee jimmaa ijoolleen jimmaa nama tokkoof lama qofa waliin barsiiftu nama isii jaalattu nama lama sadiillee wal ni barsiiftu. Isin nama biraa nama gartee amma miidiyaa kanarra fiduu danda'u kan isaan wajjin haasawanii haqqiti isaanii beeku tokkollee hin qabdu. Tokkollee hin qabdu san malee khayri hin Jira jettee kadiiri mooyee Beri tokko sedih himajra ya bani Adam sedih himajra bar hidam de macam beri. lakkoofsisaan qabdaa duuba kaas keessa jirtu. Eessa jira? Ani lakkoofsa isaa hin qabu ani hin beeku. Hin jira ganama dhufee jira dubbatee jira mana Jamaalitti haasawee jira mucaan hin jira tiktookii isaa hin qabu suni hidhamne kan hidhame obboleessa isaati. Suni dammoo kan hicciitii amma jaratanii lamaanii kan yeroo isaa waliif bu'anillee waliif fidu mucaa abdiyyeedha hin beeka waan ta'eef namni yaani waa'ee jaratanii lamaanii beeku mucaa kana gizee isaa waliif buullee walitti fidaa araarsuu yeroo kamiyyuu mucama kana guruubii nama jedhaarullee isa isi kadu'e kan nama kan sadiin jechuudha. Mucaan kun ni dhabde. Adii kana ati dure ati mucaan kun du'ee dhibbaa amantee jirta dhimma fakkeenyaaf haasawa ummataatiin alatti poostii ummataatiin alatti akka nama ani akkuma keessanii bar ani wallaahi hin beeku bar maal godharee akkas jedhanii miidiyaa oofara. Amma dhageeffatu sitti maa. Isinii Dure dhagaye. Dure ati tokko faayiree wanni beeku qabdu maal akkama tokko nasiyaa maal sila. Beekta sanyii. Dubbiin zooree Oromoon booda kana gandaa deebisee diini kenna akkattuun mi'aawa. Xiqqoo lashi jedheeti. Laal xiqqoo duuba jirraa wanni jedhe jarri deebii kana kenni. Kana dubbadhu yoo namni siin jedhe baay'ee ittiin deemin. Booda jarri gamana zoorsee dhufa kun akkuma gurbaa keenya rakkisaa jiran kana. Ani waa'ee bultii isaan ammallee bara waa'ee bultii isaan irraa haasaan jiru yaa obboleewwan ani ka haasaa jiru waan guyyaa saniiti. Wanti guyyaa san ta'e yaani hin beeknu barbeeknu nu hin beeknu wanti beeknu jiru wallaahi hundi keenyaa iyyuu hin beeknu. Namuu boru waanuma facaase haamata hin beeku anis waan garuu guyyaa sanii waa irraa beekurraa dubbachuu jira. Kanaaf waan hundaafuu wallaahi dhugaa gara jirtu rabbitu beeka. Nullee mucaan haaduu fi rabbiin wallaahi maal mucaa dhugumaa wal jaalattan moo akkuma uummanni jiru kana dhugaa wal jaalattanii? Janaa Taloon tanaa miti. ani mucaan beekuuni. Mucaan beekuun bani Adam akkan membira na bidaan bani maskiin. Ati keessaan bahi. Ani wayii jedha jiru. Ini wanni dalam hari terraju ya terrai baca kita tu tidak kan? Hatteet. Terrai baca. Garuu wallaahi garabummaa ta'u boodummaa sitti muufadhee jira mana kan kee jalallee seenee laalee jira viidiyoo lama narratti dalagdee jirtu garuu wallaahi jecha obboleessa kiyya na siyaasiidha hinduunaa nu hundinuu ani haati kiyya hinduuti footoo kiyya ni suuraan kiyya Abbo mujati surah ramu. Chala. Kabila tahu pun yang kami wal berapa? Video dammo narratti dalagde yooni fi rabbi kee sodaata taate Kami sirata lagi.
Viidiyoo akkamii sirra dalage caalaa matoora Naa kan takka mukaan. dalagee reefu. Mee sagaleen ta'ee dhaga'ama. Caalaa isuma mana isaa jiru kana na fakkaate. Yaa ni dhagamte. Ayyee Mucaa tokko wasiila siitiin harkee. Mucaa Ayyee tokko mul'ata. wasiila siitiin harkee. Mee Nasruu geeraa mee. lakkoofsa. Kudhaan takka.